Manni maree daldalaa fi waldaalee seektara Adaamaa yaa'ii idilee isaa 22ffaa taa'eera. Pireezidaantiin mana marichaa obbo Bayyanaa Toleeraa gabaasa hojii bara 2015-16 yaa'ichaaf dhiyeessaniiru. Baay'ina miseensota mana marichaa 27,580 irra ture bara 2016tti 29,900 irraan ga'uu danda'ameera jedhan. Dandeettii daldaltootaa kan cimsan leenjii kennuu fi agarsiisaa fi baazaarii biyya keessatti qopheessuun ga'ee muuxannoo qooduu fi oomisha daldaltootaa beeksisuu taphachuu maddiitti tasgabbii gabaafis gumaachuun danda'amuu eeran. Bara 2015-16 keessatti hojiiwwan gurguddoo keessaa manni marii kun raawwate mana marichaa galiin isaa akka guddatu murtiiwwan dabar keessaa galiin mana marichaa dachaa lamaan akka dabalu ta'ee jira. Hojjettoonni mana marichaa hojii isaanii ciminaan ibsaa'inaan akka hojjetan caasaa mana marichaa qorachiisuudhaan sirreeffama mindaa gochuun hojiiwwan eegalaman itti fufsiisuun hawaasa daldalaa leenjii adda addaa qopheessuun mana maree daldalaa adda addaatiif muuxannoo dabarsuu akkasumas rakkoo hawaasa dinagdee qoodachuudhaan ga'ee irraa barbaadamu bahaa jira. Hirmaattonni sagantichaa yaada kaasaniin jijjiiramni magaalicha keessa jiru hedduu ta'uu eeruun daldala gadaanaa irraa kaasee jajjabeessuunii fi akkaataa hojiin gahoomuu danda'an irratti leenjiin akka barbaachisu kaasaniiru. Tarkaanfii fudhachuun akkaataa ittiin sisteemaan hojii keessatti galchaa deeman gochuun baay'ee barbaachisaadha. Kun kutaalee jiran hundumarrattuu xiyyeeffannaadhaan kan irratti hojjetamuun irra jiraatu jedheetan hin kaasa. Yeroo tokko maaltu mul'ata? Eeyyama daldalaa deebisuutu mul'ata. Eeyyama daldalaa mul'isuu qofa osoo hin ta'in hojii keessaa deebi'anii bahan. Waayee maaliif? Namni akka karaa daldalaa seenee magaalaa tanaaf guddina fidu, galii guddisu irratti hojjetu osoo qabnu namni immoo yoo bahe maaliif kaju qorachuun baay'ee barbaachisaadha. Pireezidaantiin mana maree daldalaa fi waldaalee seektara Itoophiyaa obbo Sabsabaa Baafiraa akka jedhanitti rakkoolee iddoo tokkotti mul'atu furuuf sirna gabaa ifa ta'ee fi gatii madaalawaa ta'e hawaasa biraa akka ga'u daldalli sirnaanii fi beekumsaan deeggaramaa deemuu akka qabu himanii kana dhugoomsuuf ammoo leenjiin murteessaadha jedhan. Daldalli sirnaanii, beekumsaanii, barumsaanii malee daldalli akka ergasiitiin itti adeemu, akka ergasiitiin itti fufuu hin danda'u. Daldalli gara dijitaaliitti deemee jira. Yoo akkasin taane haalli isin itti liqimsaatanii haftan haalli nu itti liqimfamnee haftu baay'eetu jira. Kanaafuu daldala keenya fooyyeffataa ofiillee leenjii adda addaatiin of gahumsaa deemuu qaba. Kana keessatti manni marii gaheen isaa guddaadha. Ittaanaan biiroo daldala Oromiyaa obbo Andu'aalem Abbabee tajaajila hunda teeknooloojiin deeggaruun daldalaan hubannoo akka argatu gochuun dinagdee keenya daran fooyyessuuf hanqina interpreneraa fooyyessuu qabna jedhan. Interprener uumuu keessatti hanqinoota gurguddaa qabna jechuudha. Hanqinoota bal'aa qabna waan ta'eef isa kana fooyyessuu qabna jechuudha. Sammuun waa hojjetu, sammuun biizinasii keessa jiru, saayikooloojiin isaa jijjiiramuu qaba jechuudha. Saayikooloojiin isaa jijjiiramee biizinasa keessa akka galu, biizinasa isaa akka cimsu, interprener ta'ee bahuudhaan interpreneroota baay'ee uumuu keessattis gahee qabna waan ta'eef kanarratti yoo cimnee hojjenne biizinasa keenya, dinagdee keenya sustain gochuu dandeenya jechuudha. Oromiyaa dinagdeedhaan humneessuun, saba keenya dinagdeedhaan humneessuun, biyya keenya dinagdeedhaan humneessuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef dhimmoota interpreneura maal jedhamu kanarratti xiyyeeffannaa guddaatti kenninee hojjechuun eegaree biyyaa utubuu, eegaree Oromiyaa utubuudha waan ta'eef xiyyeeffannaa olaanaadhaan gama dinagdeetiin waan hojjetamuu qabuuf kanarratti cimnee hojjechuu qabna. Kantiibaa Ittaanaa fi dhimmoota dinagdee bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Mulaatuu Dhibbaa gama isaaniin qaala'insi jireenyaa gadi bu'uu kan danda'u oomishaa fi oomishtummaa yoo jiraatee fi daldalli seera qabeessa yoo jiraateedha jechuun daldala seera alaa, kontiroobaandii, nagahee malee daldaluu, oomisha dhoksuu fi daldaltoonni kanneen biroo irratti bobba'an akka of qusatan dhaaman. Qaala'insa jireenyaa gadi buusuu fi qaala'insi jireenyaa to'atamuu gadi bu'uu kan inni danda'u yoo oomishaaf oomishtummaan dabalee yoo cancalli gabaa seera qabeessa ta'e yoo jiraate duwwaadha jechuudha. Namni oomishan dhossa taanaan gatiin qabu jechuudha. Daldalli seeraan alaa hin hammaata taanaan gatiin qabu jechuudha. Namni eeyyama malee daldala taanaan gatiin qabu jechuudha. Namni nagahee malee daldala taanaan gatiin qabu jechuudha. Kanaafiyyuu seerri lafa hin jirre tanaaf isin wabiin seera jechuudha. Namni qaxxaamuraan sooromuu barbaada abaarsa kun jechuudha. Sababiin isaa namni waan facaase makarachuun isaanaaf waan ta'eef jechuudha.